Samiin galoo galaana faarsirra jiru gara dirree dhiigaa fi daaraatti jijjiiramuun pilaaneetii guutuu siqqee ishee irratti raafamteetti. Dhukaasa dhaabuun Iraan, Ameerikaa fi Israa'el gidduu ture caccabuu qofa osoo hin taane guutummaan guututti haqamuuf dhiyaateera. Haleellaa Iraan magaalota Israa'el irratti taasifameen booda maashinii waraanaa Israa'el miisaayila baalaastikii qilleensa furguufamu gara dachee Iraanitti gadi lakkiseera. Miidiyaaleen Iraan magaalota akka Teheraan, Isfahaanii fi Taarbiis keessatti dhoo'insi dhaga'amuu mirkaneessaniiru. Ganama irraa sa'aatii jalqabaa irratti callisni samii Iraan miisaayilaan ciccirameera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa ifatti akeekkachiisa guutuudha osoon diinni Tsiyoonisti daangaa cabsuun dogoggora guddaa hojjeteera jedheera. Naannoo Iraan keessa gadi fageenyaan rukuteera jechuun erga ibsee booda guyyaa guutuu Israa'el irratti marsaa torbaffaa miisaayila roobseera. Guyyaa kana abjuu waraana dhumaa yeroo dheeraaf sodaatamaa ture ifatti dhooheera. Dhukaasa dhaabuun teekinooloojii haayiparsoonikiitiin guutumatti gubachuun gatameera. Haguuggin dippiloomaasii guutumatti ciccituun impaayeroonni gurguddoon addunyaa quba isaanii raafamaa jiru kallattiin ka'umsa miisaayilaa irratti cufaniiru. Giddugala ajaja waraanaa Teel Aviv gubachaa jiruu fi tamboo xuuxametti gadi bu'ee irraa kaasee haga magaalota Iraaq fanjiin caccabeetti ijaarsi teessuma lafaa guutuun ija keenya duratti caccabeera. Dhugaan lafarra jiru kan nama sodaachisu yoo ta'u samiin roobaa abiddaan bulbulameera. Ajajni waliigalaa eegdota warraaqsa Islaamaa Israa'el Beeruut irratti haleellaa erga taasistee booda roobaa abiddaa Israa'el irratti gadi roobsuuf dirqameera. Israa'el haleellaa kanaaf deebii kan kennite yoo ta'u magaalaa guddoo Teheraan irraa kaasee haga masaraawwan Isfahaanii fi Taarbiizitti abidda dheekkamsaa hamaa ta'e darbachuu himteetti. Kana malees waraanni Israa'el guyyaa irraa dhaabbilee peetirookeemikaalii fi warshaa boba'aa Iraan haleeluu ifatti beeksiseera. Ejensiin oduu Taansiim dhoo'insi guddaa sa'aatiiwwaniin dura magaalaa Tarsiimoo Iraan karaa jedhamtu keessatti dhaga'amuu mirkaneesseera. Ministeerri dhimma alaa Iraan ija addunyaa dura dhaabbachuun dhukaasa dhaabuun ifatti akka du'e labseera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu eebila 8 hojiirra oolee ture. Sirna Tsiyoonistii jedhee ibseen akka gubate ifatti beeksiseera. Tarkaanfiin kunis Iraan meeshaa waraanaa hamaa lafa jala gadi fagoo jiru akka baaftuu fi waraana isa dhumaa keessatti akka lixxu dirqisiisuu hubachiiseera. Humni aerospeesii eegdota warraaqsaa sa'aatii muraasa dura samii Israa'el irra jiru gara abidda ija namaa jaamsuu fi jeequmsaatti jijjiireera. Humni aerospeesii eegdota warraaqsaa bakakkaa hamaa isa dhumaa jedhee waame gara magaalota Israa'elitti gadi darbateera. Dambalii miisaayila baalaastikii ulfaatoo ta'an kallattiin naannoowwan Israa'el irratti tufeera. Koreen eegdota warraaqsaa haleellaa abiddaan cuubame kana Opereeshinii Naasir jechuun moggaaseera. Humni waraanaa Iraan haleellaa guyyaa irraa taasiseen buufataalee xiyyaaraa Israa'el hedduu gara biyyeetti dabaluu himeera. Buufata xiyyaaraa Naavaatiim waraana Israa'eliif tarsiimoo guddaa qabuu fi buufata xiyyaaraa Teelnoof kan nageenya olaanaa qabu kallattiin rukuttaa misaayila Iraan jala galaniiru. Koreen eegdota warraaqsaa akka jedhutti duulli kun hundi kan gadi lakkifame sirni Tsiyoonistii sarara diimaa isa dhumaa kan hin tuqamne waan tuqeef magaalaa guddoo Libaanos Beeruut irratti haleellaa gara jabinaa waan raawwateef akka ta'e ibseera. Israa'el wiirtuu ajajaa naannoo kibba Beeruut keessatti argamu irratti xiyyeeffachuun akkasumas boombii foosfarasii akka idil addunyaatti dhorkamaa fayyadamuun namoota nagaa galaafachuu ishee simateera. Ajajaan humna waraanaa Iraan haleellaan Israa'el irratti raawwatame chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti keewwata 51 jalatti seera qabeessa ta'uu himeera. Sirni Israa'el yeroo dheeraaf dhukaasa dhaabuu Paakistaan giddu galeessa godhate itti fufiinsa yeroo cabsu obsineera jechuun himeera. Kana malees diinni daa'imman ajjeesu kun irra deddeebiin akeekkachiifamaa ture jechuun yakka waraanaa keessan Beeruut keessatti babal'isuun buufataalee raadaraa keenya irratti xiyyeeffachuun keessan tuffii guddaadha jedheera. Kana booda haleellaan dabalataa kamiyyuu Libaanos, Gaazaa yookiin biyyee Iraan irratti raawwatamu kamiyyuu deebii hatattamaa bal'aa fi hamaa ta'e ni simatama jedheera. Nuti ibiddan barbaannu garuu yoo abidda fiddan impaayera keessan haga dhagaan bu'uuraa mul'atutti ni gubna jechuunis dhaadateera. Yeroo bomboleettiin abidda baalaastikii samii gubbaatti sararaa jiru kanatti murtee ulfaata Yaman irraa kenname dachee Israa'el dhiphisuun reefu gadi bu'eera. Dubbii himaan waraana Huutii Birgaadeer Jeneraal Yaayyaa Saaree Sanaa keessatti maayikiroofoonii dura dhaabbachuun Israa'el irratti murtii hamaa dabarseera. Sa'aatii kanarraa jalqabee dooniin daldalaa fi qabeenyi Israa'el waliin wal qabatu kamiyyuu Galaana Diimaa keessatti akka hin dabarre dhaabbataadhaan ugguruu labseera. Kana malees Huutiin guyyaa irraa misaayila hedduu buufata Israa'el Beengoriyoon irratti darbachuun miidhaa hamaa geessisuu himeera. Uggurri galaanaa kun kan gadhiifame battaluma humnoonni Yaman haleellaa misaayila baalaastikii cimaa ittisa Israa'el cabsuun kallattiin naannoo Yaafaa fi Teel Aviv rukutee booda akka ta'e mirkanaa'eera. Yaayyaa Saaree ibsa cimaa kennaniin obboleonni keenya Falastiin, Gaazaa, Iraan, Libaanosii fi Iraaq keessa jiran yeroo marfamaa jiranitti
nuti immoo hojii malee hin teenyu jedheera. Duuniin Israa'el waliin hidhata qabu kamiyyuu gara galaana diimaa yoo dhufe gara gadi fagootti dhidhimsuuf qophii xumurree jirra jechuun ibseera. Kana cinaatti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee Niikolaateeraa waliin taasifamuuf sa'aatii muraasa qofatu hafe jechuun addunyaa yeroo sobanitti ajajoonni waraanaa Iraan ifatti ba'uun kallattiin ija Tiraamp keessatti tufaniiru. Ajajni waraanaa Teheraan reefu labsii sodaachisaa guutuu ta'een callisa isaa cabseera. Ajajaan waraanaa Iraan Meejar Jeneraal Amiraa Taamim saba dura dhaabbachuun himannaa cimaa lafa raasu kan dhoo'insa naannoo guutuuf komatamu kallattii Waashingitan irratti darbateera. Jeneraal Taamiin haguuggii dippiloomaasii kana cicciruun yeroo sirrii misaayiloonni balali'uu qabanitti ergamni dippiloomaasii dhoksaa fi qooda guddaa qabu hojjetamaa akka jiru addunyaa guututti labseera. Jeneraal Taamiin aarii guddaa qabuun akkas jedheera. Ameerikaa weerara haaraa Israa'el Iraan irratti raawwatte kanaaf itti gaafatamummaa guutuu qabdi jechuun haleellaan kun kan raawwatame yeroo gidduu seentonni Paakistaan Teheraan keessa jiranii fi waraana weeraraa kana al tokkoof xumuruuf waliigaltee dhumaa uumuuf dadhabbii malee hojjechaa jiranitti jedheera. Jeneraal Taamiin dabaluun tarkaanfiin Israa'el irratti fudhatame mootummaa Israa'el bakka isaaf malutti akka deebise hubachiiseera. Jeneraal Taamiin akeekkachiisa nama qabbaneessu isa dhumaa Ameerikaa fi Israa'eliif kennaniiru. Yoo diinni gochoota hamaa kana irra deebi'e haloo ba'uun sun dambalii misaayilaa qofa osoo hin taane humna dhokataa lafa cabsuu fi kan addunyaa guutuu gara iddoo abiddaatti harkisu ta'a jedheera. Doonaald Tiraamp haga kibxata baruutti waliigaltee mallattaa'uu akka danda'u yeroo dubbatan Iraan garuu dubbii kana kuffifteetti. Kana cinaatti dhukaasa baalaastikii sodaachisaa sa'aatii 24f samii Israa'elii fi Teheraan ibseen booda ajajni waraanaa Iraan reefu beeksisa siidaa tokko baaseera. Qawween callisuus fiiwuziin ammallee gubachaa akka jiru himeera. Iraan haleellaan misaayilaa Israa'el irratti sa'aatii 24f roobaa ture ifatti akka dhaabbatu labsiteetti. Yaa ta'u malee sakandii kamiyyuu keessatti dhoo'insi naannoo balaa guddaa kakaasu jalqabuu akka danda'u akeekkachiisteetti. Waajjirri muummee Kaatam Alnaabiyaa haleellaa waraanaa Israa'el irratti gaggeeffamu hunda guutumatti akka addaan kutee ifatti beeksiseera. Tarkaanfiin kunis Israa'el Beeruut rukutuu yoo dhiifte qofa akka ta'e himeera. Iraan ergama waliigalaa galmaan ga'uu ishee beeksisteetti. Waajjirri muummee kun miidiyaalee addunyaaf ibsa jijjiiramne baasuun akkas jedheera. Humni waraanaa keenya humna guddaa qabu gochaa hammeenyaa fi badii sirna Siyoonistii gara jabeessa ta'eef deebii dhukkubsataa ta'e milkaa'inaan kenneera jechuun sirni sobaa fi deeggartoonni isaa deebii kanarraa barumsa hadhaawaa barachuu qabu jedheera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaa ariifachiisaa biyyoota lamaaniif kennaniin dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Dabalataanis waliigaltee seena qabeessa ta'e Iraan waliin taasisuu akka barbaadan ifatti mirkaneessaniiru. Beniyaamin Netanyahuun haal duree kana fudhate haleellaa Libaanos irratti raawwatamu ni dhaabama. Weerara marsaa biraa jalqabee dheekkamsa guutuu Iraan irraa kennamu fudhachuu danda'a kan jedhu gaafii xiinxaltoota hedduu ta'eera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo wayitaawoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo sa'aatiiwwaniin booda qabannee aga walitti deebinutti akka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.